Akkam jirtu ijoollee Oromoo ani Mubaaraka wal jedhama. Walaloo abbaa kiyyaa sinii dubbisa. Mata duree walaloo kana nuti dhaloota qubeeti. Baay'ee isinitti nu dhageenye malee. Gorsi kennaa gamma yoom isiniif galee mirgaan dhageessanii bitaan jissuu malee. Irra isinii deebi'a dhagaa ammallee. Nuufin harkoota keessan. Ammas nutti fayyuu barbaaddu gurran qabdan immoo akkamitti yaaddu gunjaarraa meeqaffaadha tarii quba qabdu akkuma durii sanitti nu gabroofsuuf yaaddu kan miniisin gaafadhu sammumaayyuu qabdu buqqama keessan kana maalumaan qadaaddu yoo maal jenne hubattu maaf ufiin taphattu ogummaa keessan abjuudhaan jiraattu keessatti hafuuf moo dhaqtu maaf galana daattu isma dura saamte maaliif galtee nyaattu maal kunniin doofaan jarri sammuu yaattu itti buudhiisi itti dhadhuun battu kana booda kufteettaa huntuu isin teensisu yoo na beekuu dadhabde mee usuuf sibeeksisu nuti dhaloota qubeeti kan sabni isaa eebbisu harkoota garbummaa kee nuti isiniif deebisu muranneetiin kaane huntuu niin daangeessu hidhaa fi ajjejjaanis uf duuba nun deebisu haguma feetes qali kan feet hidhaan adabi kan sitti tole immoo tokko shaniin walitti qabi isa barbaadde immoo qonqoodhaan adabi jala deemtota teessis dhaaba jedhii walitti qabi sunni nu ilaallatu yoo feete zarraabi kan jedhaaru garuu nurraa uf adabi kana boodaan turtu harreetee qalqabi ija jirtu qoricha buustu dafiif dhaqqabi fe'adhuu nurraa kai sarinte walitti qabi ani siif jedheetis yoo kun balleessu dubbadhe baay'ee si dubbadhe afaan koon ajeessu si sodaadhaaf jedhe keessa koon adheessu si gorsuu barbaadeeti gorsi homaan balleessu siif dhaamee fudhadhu yoo kana dhageessu injifannoon kun uummata Oromooti.